السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يوتيوب جرتو نجا كيساني الحمد لله. إن شاء الله رمو فيديو هردفتون كوتوكو فراش تركي منامني هذا سيتي فوجتشيستي أكجراتي علينا مجاي فيديو سنة ورابي سين اللي أي لالتو سين اللي وروني أجاجتا جرتانوس وروني سيتي أجاجتشوف جرتانوسي inshallah gatii isaasi kwalitummaa isaa garaagarummaa carqii arabiyaanii majlisii suuraa irratti argaa jirtan kanaaf garaagarummaa carqii kaafa'ee kan inni dhumarratti viidiyoo isaa isinitti agarsiisu garaagarummaa isaanii isinitti himaa hanga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Sana duratti garuu warroonni chaanaalii kana osoo subscribe hin godhin ilaalaa jirtanuu subscribe godhaa akkasuma like share gochuun dagatinaa barakallahu fiikum. Egaa kan argaa jirtan kuni carqii majlis arabiyaanii jedhama. Carqichi baay'ee tokko cimaadha, jajjabaadha, idimee qaba jechuudha hin tura. Yoo guyyaarraa guyyaatti suma fayyadamne iyyuu baay'ee tokko xankaaraadha jechuudha carqichi. Carqii isin suuraa irratti argaa jirtan kun akkuma kana wanti hundi isaa guutamee wambarii mastaawotii isa walakkaa taa'u waliin sufraa isaa waa hunda waliin maggaarajaa maachii wajjini akka tizaazii keessanitti isiniif hojjetamuu danda'a. Kun garuu suuraawwan kuni suuraan irra jiru ana miti. Nama biraa yuutuubii irratti akkasitti hojjetee gadhiise suuraa isaa akka sababaatti godhee dhoskeetanii saampiiliidhaaf asirraa fakkeenya laaltanii diizaanii isaallee kalarii isaallee akkasiin asirraa laaltanii iskiriinshuut gootanii maraxxanii keessaan natti ergitanuufaniin suuraa isaa fakkeenyaaf asirratti isinii kaa'ee Mashallah ijoolleen baay'een ajajataa jirtu isinii hojjedhee maatiin keessan dhufanii fudhataa jiranii maatiin fudhachuu qofaa miti bakka jirtanutti bakka maatiin keessan jiranutti isiniif geessuu nan danda'a. Ammas immoo magaalaa Jimmaa keessa qofaa miti godina Jimmaa ta'u malee eessayyuu yoo ta'e ajajattanii hojjechiifachuu dandeessu. Ofii hojjetattanii lafa kaa'achuu ta'us maatiidhaa hojjechiistanii sarpiraayiz gochuu ta'us akka barbaadaniin haala isin barbaadaniif inshallah qophiidha isiniif hojjechiisuudha isiniif hojjechiisuudha. Maaliif guyyaarraa guyyaatti meeshaan dabalaa deemaa subhanallah guyyaarraa guyyaatti jechuudha. Kanaaf hojjechiifattanii lafa kaa'uu ta'us maatiidhaa hojjechiisuu barbaadanus ani zigijuudha jechuudha inshallah isiniif hojjechiisuudha. Akkasuma immoo warroonni ani isin amanee qabdii malee isiniif hojjechiisee achumaan baddanii yookiin immoo yaada qayyareera jettanu akkasiin godhamu. Wanti kun tizaazii dhumaaf bichaa yoo mircaa tizaazii keessan mircaa keessaniin hojjetame gatii ta'ee fi fakkeenyaaf namni tokko tiraasii 10 firaashii 3 yookiin firaashii 4 tiraasii 12 waan akkasii barbaada kalariin illee dirqama abbuma ajachiise sanatu fudhachuu qaba gatii ta'ee fi ani isin amanee qabdii malee isiniif ajajee hojjechiise isin immoo badina akkasiin godhamu inshallah. Egaa akkuma argaa jirtan viidiyoochi kuni meeshaa hordoftuun koo haadha siitiif hojjechiiste isa kanadha. Carqiin isaa carqii kaafa'ee jedhama. Qaybunni jechuudha kalariin isaa illee baay'ee tokko bareedaa hin ifa mana ibsaa anillee qaba. Kanuma diizaanii dhuma kanaan hin qaban illee mana keessaa yoo bicate gara waggaa 3 caalaa jechuudhaan iyyuu ergan hojjechiifadhe garuu qiyyaariitu bira jira gatii ta'ee fi amma yoo na haaraadhuma fakkaata jechuudha taa'ee wallahi mashallah. Cimina isa kamtu caalaa kan jedhuu fi cimina carqii isa sila suuraa irratti argaa jirtanu carqii arabiyaan majlisii sana wanti amma isaa ga'u hin jiru wanti amma isaa cimu hin jiru jechuudha. Qiyyaarii yoo dhaballee hanga miicamuun inni haaraadhuma fakkaataa deema malee waa tokko iyyuu hin ta'u. Kalariin illee gadhiisuu dafee illee ciccitu miicuudhaafis illee qallaaliidha. Carqiin sila suuraa irratti argaa turtan suni jechuudha carqii arabiyaan majlisii. Inni kun immoo carqii kaafa'ee jedhama. Namoonni tokko keessaan dhuftanii yeroon carqii kaafa'eedha moo carqii arabiyaan majlisiiti jedhee sin gaafadhu adda baastanii intiniin jettanu jechuudha. Carqii kaafa'ee jechuun isa kanaa keessa isaa ispoonjiitu galaa. Inni nammas hin agarsiisaa jiru kun kan firaashii tokkooti. Inni dudduuba isaatti hodhame kunillee carqii maqaan isaa maanchinii jedhamu baay'ee tokko jabaa kan ta'edha. Namoonni tokko gatii qannasu jedhanii dudduubbee isaa kana jechuudha. Carqii isa jabaa kana osoo hin taane carqiidhuma akka shaamaa wahii itti godhu jechuudha.
na takkatu citan immoo kuni amma tizaaziin obboleettii keenya kuni firaashii 3 tiraasii 10 beebii 5 sufraa sila sin agarsiiseen ture ol kaasee irra keessa isaatti laastikii jabaa cimaatu irratti godhamee እና ወሮን ቅያሪ አይነተ ለማ ሆዲሲፈተኑ ከነስ ሆዲሲፈተኒ ረኮን ቀቡ ማሊፊ ኢምበሬዳ ይቹደ የሮ አያና የሮ በቃ የሮ ዝግጅት ቶክቶኮ ፋጎተኒ አፈቱ ባይ ቶኮ ማና ኢብሴ በሬዳ ኩንሌ ገሩ ጭሚና ኢሳከን አወለ ሱራ ረት ሲነገርሲስ ሰነቱ ጫላ እጋ ገቲንሳ ጨርቂን ካፈይን ኩኒ ገቲን ወልደቡ ደንዳ ማሊፊ ነምኒ ቶኮ ገቲ ቀነሱ ወዴ ዘርፊ ሳሰነለ ሰውለተኛቲ ሩኩቺሱ ደንዳ ጨርቂሳ ዱዱቤቲ ወንቲ ሁንዲ ቶክ ደረጃ ቶክ ዋንከ ሰዲ ቀባ ኳሊቱ ማን ቆዳ እና ዋንተ ተየከሰ ዋን ታነ ገልጨ ገቲ ቀነሱ ደንዳ ሰነረሞ ዋኑ መጋሪ ገቲ yoodana garuma qarshi 50 qarshi dibbataው ደንዳ ገሩ ሜሻን ከኛ ሱኒ sababa lammaffaa sadaffaa ta'uu saatiini yeroo salphaa keessa dadhabuu danda'a gatiin hamma carqii kaafee kana 350 tiraasiin tokko firaashiin tokko 850 beebittiin suni akkasuma carqii uffattee 300 sufraa meetirii 2 fi kanii sufraa meetirii 2 suni 600 waan akkasiiti kan immoo arabiyaan majlisii isan sila sinit suuraa isaa argitan suni carqii arabiyaan majlisiiti bakka maqaansaa carqiin firaashii tokko 650 carqiin inni kan tiraasii immoo 250 akkasiin isiniin jedha egaa hanga baay'ina barbaaddaniin maallaqa isaa kanaan baay'ifattanii dammarattanii ajajachuu dandeessu ani qophiidha jechuudha isiniif hojjechiisuudha inshallah